dhiira akkasii nyaadheen hin beeku. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 10tti maatii koo biratti ergan baradhee booda qabxiin maatirikii akka tasaa ta'ee ana jalaa waan hafeef guyyaa otoon hojjedhuu galgalammoo barachuuf murteesseen jireenya kiyyaa kutaa ittaanu ittiin fufeem. Magaalaa godinaa keessatti dhaladheen guddadhee maatiin kiyyaa haati koos abbaan koos harka qalleeyyiidha. Sanuu durba 3 fi dhiira 2 jiraachisan qabu. Mana keenya keessatti guyyaatti si'a takkaa wanti nyaatamu yoo jiraate bareedaadha. Dubartii ta'een lammata irratti hin dhaladhe. Obboleettiin koo akkuma geesseen dhiirota maallaqa qaban garaa garaatti siqxee maallaqa fudhachuu yookiin immoo nyaachuu barteetti. Anis hiyyummaa kana hooqqachuurraa tooftaama kana fayyadamuun qaba jedheen yeroon kutaa 7 baradhurraa eegalee dhiira waliin faayidaadhaaf bahuun jalqabe. Hiyyummaan otoo cubbuu ta'ee baay'ee natti tola. Agaarraatti garuu hiyyummaan cubbuudha jedhee namni dubbateeru hin jiru. Maatiin koo haati kiyyas abbaan koos eessaa wal arganii akkamitti akka wal fuudhaniiru Rabbi qofaatu beeka. Lamaan isaaniiyyuu wal fakkaatu. Haati manaaf abbaa manaan laga tokko waraabamu jedhamee mammaakama mitire. Makmaaksa kana yeroo yaadadhu haadhaaf abbaa koo arganii waan mammaakan natti fakkaata ture. Haati kiyyas hojiin jaallattu, abbaan koos hojiin jaallatu. Abbaan fe'e bakka fedhetti dhugaatii yoo affeere abbaan koo halkaniif guyyaa walitti qabee dhuguudhaaf humna qaba. Haati koo immoo mana namoota hiriyootuma ishee ta'anii ganama yoo deemte galgala galti. Har'a mana tokko bor mana biraa. Jireenyi lamaan isaanii jireenya akkanaati. Obboloonni koo warri dhiiraa lamaan ijoollummaadhaan barnoota addaan kutanii hanna butuu kosii yookiin immoo bakkeewwan xuraa'aa garaa garaarra naanna'anii waa nyaachuu waa dhuguu ijoollummaatti baranii. Otuu haadhaaf abbaa qabanii haa ta'uutii garuu jireenyi isaan jiraatan jireenyarraan gadee akka feetee yoo oolanis yoo bulanis namni itti dubbatu itti dutu hin jirre jireenya hin taane jiraachuu jalqabanii. Yeroo ammaa kanatti lamaan isaaniiyyuu dabareedhaan yakka nama ajjeesuutiin himatamanii hidhaan itti murteeffamee mana adabaa keessa jiru. Erga guddatanii of beekanii maatii dhaabbachuuf gahaniiti kaleessa kan bare hin gadhiisuuti jireenya akkanaatti seenanii kunoo jireenyi kunis wanta kanfalee fi mana adabaa keessa jiru. Kanaan kan gahan immoo haadhaaf abbaa koodha. Otuu akka maatii ijoollee qabanii ijoollee isaaniif yaadanii waan ijoolleen isaanii barbaadan hanga humna isaanii dhama'anii dafqanii guddifachuuf yaalii godhaniiru ta'ee silaa yoona ilmaan isaanii guddatanii bakka qabatanii isaaniifillee gatii dadhabbii isaanii ni kanfalu ture. Haa ta'uutii garuu kuni carraa maatii kiyyaan taane. Dhimma keef jiraatta, dhimma keef nyaatta, dhimma keef dhugdaa. Yoo feete du'isiin jedha abbaan koo jechuudha. Dhaladheen hangan mana haadhaaf abbaa kootii baheetti haati koos taate abbaan koo hodhu qullaa keedha. Uffata kana uffadhu gara kutaa akkanaatti darbite miti hodhu maallaqa kanaan barruutti bitadhu jedhanii yeroo daara na baasan yeroo gara mana barnootaatti na ergan anis ta'e obboloonni koo arginees dhageenyees hin beeknu. Abbaan koo yoo fedhe daandiirra bulaam yoo fedhe immoo gitiin tareema mana bulaam. Maqaa isaatiin waan waamamnuuf bakka inni itti kufe yookiin immoo nama waliin walitti bu'eera koottaa kaafadhaa nuun jedhanitti ijoolleen isaa deemnee dhaqnee fidannaa. Haati kiyya arraba qabdi garaa ishee keessatti immoo dubbiin kaawwattu amala ishee waan beekaniif ollaan guutuun isheettiin qabamanii waan argatte wanta nyaatamu daabboos yoo ta'e biddeen harka ishee jalatti qabattee dhuftee nama mana jiruuf kenniti. Carraa qabaadheen yoo anatu mana jira ta'e wanta haati kiyyaa harkatti fiddee dhuftu carraan nyaachuu qabu anadha. Warreen kaan yoo oolanis yoo bulanis haati koo akka haadhaati ijoollee isheef dhimmamtee waan ijoollee isheef ta'u nuuf hin baastu. Magaala wanta jiraannuuf baatiidhaanis ta'e baatii lamaan maatii harka qalleeyyii jedhee mootummaan
qamadiis ta'e boqqolloo, paastaas ta'e mokoroonii bitee nuuf kenna. Maddi galiin maatii keenyaa kanumadha. Gaafa kuni jiraate yookiin ganama yookiin immoo galgala mana keenyatti hojjetama. Nyaanni keenyi kanuma keessaa ta'e immoo anaa fi obboloonni koo fuulli keenyi nama nyaatee bulu nama quufee jiraatu fakkaata malee maatii kana keessaa nama jiraatu hin fakkaannu. Kun immoo anaan faallaatti wanta baay'ee na ajaa'ibudha. Sadan keenyu dubartoonni babbareedoodha. Dhiira hedduu biratti dafnee filatamna. Haa ta'uutii garuu xiqquma achi siqnee buddeena gaariillee akka hin baafanneef garaan keenyi yeroo hundaa wanta nyaatu wanta dhugu barbaadu nu ariifachiisee anaa fi obboleettii koo hangafaa jireenya keenya akka hin taane nu taasise. Obboleettiin koo barnoota kutaa 2 hanga kutaa 5tti mana namaa galtee hojjechaa erga barattee booda kutaa 5 booddee ijoolleen maatii sanaa wanta gurguddataniif obboleettii kiyyaan gara maatii keenyaatti deebisanii. Isheef manni suni mana gaarii ture. Ammas mana sana erga baatee booda mana namaa jiraachuu hojjechaa barachuu ilmaan isaanii eegdee guddistee barnoota isheetti fufuuf yaaddee turte. Haa ta'uutii garuu bifa waan na qabduuf mana 2 mana 3 torban tokkollee otoo hin hojjechiisin haati manaan manneen sanaa abbaa manaa isaaniif sodaatanii ofirraatii baasanii ijoollummaadhaan obboleettiin koo waanuma haasoftuuf waanuma nama waliin walii galtuuf hiyyummaan mana keenyaatti deebi'uun gadi waan isheen qabsiiseef nama waliin jiraachuu hin dandeenye. Waggaa tokko kutaa 5ffaa addaan kuttee isa ittaanu maaliif addaan hin kutee maatii koo waliinoo jiraachuun koo hin oolle jettee barnoota isheetti fuftee otuma beeloftuu otuma rakkattuu waggaa tokko yookiin immoo kutaa 5ffaa erga xumurtee booda kutaa 6ffaa booddee dubartii saallammeessoo irra geesse waan na taateef dhiirota garaagaraa waliin maallaqa ilaaltee ejjennoo eegaltee. Jireenyi magaalaa baay'ee rakkisaadha. Dhiirri dubartii waliin ciisuuf maallaqa kanfalu lakkoofsa hin qabu. Darbitee nuuf buddeena taatee wanta argattuun anaafis obboleettii koofis mana keessas darbitee guutuu jalqabdee. Maatiin koo jechuun haatiif abbaan koo akkamitti akka fiddu maaliin akka fiddu quba hin qabanii. Yoo mana jiraate nyaachuu darbanii fudhachuun aadaa mana keenyaadha. Kanaan eegaltee barnoota kutaa 7 8 9 erga geessee booda gaaffiin fuudhaa yeroo kutaa 9ffaa barattu nama guddaa umuriidhaan dachaa umurii ishee 2 ol kan ta'urraa dhiyaatee fi tole jettee nama kanatti heerumtee jireenyas isa waliin eegaltee. Haa ta'uutii garuu gaa'ila otoo hin taane mana hidhaa itti ta'ee daa'ima tokko irraa dhalchee dhukkuba HIV/AIDStiin ishee qabsiisee ofirraa ari'ee. Namni kun maallaqallee ni qaba ture. Haa ta'uutii garuu akka isheen mirga isheefillee gaafachuu hin dandeenye sammuu ishee hadoochee konkolaataarra kaa'ee gara mana keenyaatti ergee. Eega sana obboleettiin koo daa'ima ishee guddisuuf umurii malee mana namaarra deemtee buddeen tolchiti, uffata miicciti, hojiiwwan garaagaraa waanuma argatte daandii irratti hojjetti. Jireenyi ishee haga har'aatti anumaam. Dubartiin lammaffaan anaam. Kan koorra garuu durseen kan quxisuu koon haasa'aam. Quxisuun koo nu keessaa tarii carraa qabeettiidha. Maatii guddaatu yeroo isheen kutaa 5 barattu nurraa fudhatee guddisuu barsiisuu ni eegalee. Hanga ammaattis barachaa jirti. Tarii yoo Rabbi mana keenya maatii keenya yaadate jireenyi gaariin kan banamu karaa obboleettii koo quxisuu kana ta'uu ni danda'a. Kan ishee immoo maal akka ta'u Rabbi qofaatu beeka. Deemaa barachaa guddachaa kan jirtu waan ta'eef isinillee Rabbi si haa milkeessu jedhaanii. Gara kan kootti hin deebi'a. Maatii koorraa adda baheen mana namaa torbee tokkoof qofan jiraadhe. Ameen jedhanii fudhatanii gadi jedhanii jiraachuun amala koo keessa hin jiru. Yoo ta'e ni ta'a, yoo ta'uu baate immoo hin ta'u amala jedhuun qaba. Manan akka na barsiisanii maatiin koo na galchan guyyaa 4 erga hojjedhee booda mucaan isaanii kutaa 7 baratu bishaan fuula kootti dhangalaase. Abbaa bartiitti deebisii geessi jedheen mucaa kutaa 7 baratu bishaan bulluqaa dhaqna isaatti naqee. Maatiin dhufanii na tumanii ilma isaanii immoo mana yaalaa geessanii guyyaa 3 booddee akkam obboleessa kootti bulluqa yookiin immoo bishaan ho'aa naqxanaan jettee hangafti mucaa kanaa bakka nani ciisutti barbarree bishaan ho'aatti gootee asii
gadi natti naqxe. Iyyeen ollaa naannoo kiyya jirutu dhufee uffata narraa baasee narraa dhiqee rakkoo kana jalaa na baasee. Guyyaama sana gara maatii kootti hin deebi'e. Mucayyoo sanaaf immoo guyyaa biraa dargaggoota lama itti madheen daandiirra too isheen deemtuu qabanii kophee ishee, moobaayila ishee, warqee mormaa maatiin ishee bitanii fi dhumarratti immoo uffata godhattu kanarraas kan jalaas irratti tarsaasanii lammata ija ishee ilaaltee jennaan isa dhufummoo albee qabannee dhufnee siis obboleessa kees bakka torbatti siisarra jedhanii doorsisanii gadhiisaniini. Gandi kiyya naannoon koo hiyyeessa bira ta'us haa ta'uutii garuu seera malee aada malee waan guddanneef guddaanis xiqqaanis naannoo keenyatti wal gargaara. Kanaan barnoota koo addaan utuu hin kutiin kutaa 5ffaa kutaa 6ffaa barachuutti fufee amma gaa jiraachuuf beeluu jalaa ba'uuf filannoo barbaachuun dirqama waan na ta'eef ijoolleen ganda kiyyaa yookiin immoo naannoo keenya jiraatan hundumtuu ijoollee hiyyeessaadha. Isaan waliin argamuyyuu hin barbaadu. Dhimmaaf yoon isaan barbaada ta'e qofan isaanitti dhiyaadha. Uffanni salbaajii yookiin immoo lammaffoonni jira mitiire waantan argadhuun umurii sanatti babbareedeen dibadheen manaa ba'a. Maallaqa barbaacha malee dhiira barbaacha miti. Maallaqa argachuuf immoo dhiira barbaaduun dirqamadha. Kanaan namoota maallaqa qaban yeroon jedhu hojjetaa mootummaa kan ta'an argannaan yeroo rakkinaa sana jala darbuuf nama sana fayyadamuun jalqabe. Akkanatti dhiira tokkorraa gara dhiira biraatti, dhiira tokkorraa gara dhiira biraatti hir'ina yookiin immoo boolla kan koo fi kan obboloota koo hanga humna koo duuchaa al takkaatti dargaggeessa 2-3 jaalallee godhachaa waan isaan naaf kennan wanta isaan naaf bitan gurgureen maallaqatti jijjiireen na jalaa bade akkana na jalaa ta'e jedheen sababa garaa dhiyeesseen karaa kamiinuu kaayyoon koo maallaqa fudhachuu ta'ee jireenya kanan dabarsee. Jireenya hin barbaanne haa ta'uutii garuu na barbaachisu jiraadhaa ture. Jireenya sana hin barbaadu jechuun koo keessi koo xuraa'aa miti. Jaalalli na qabee dhiira waliin ciisaan turre. Haa ta'uutii garuu mana keenya wanti nyaatamu wanti dhugamullee waan hin jirreef mana nama na jaallate sanaa deemeen kana biti jedheen wanta mana isaa keessa jiru hojjedheen nyaadheen wanta narraa eegamus baheen garaa koo guuttadheen gara maatii kootti deebi'aam. Yoo danda'ame mana keenyaafis waan nyaatamu waan dhugamu fuudheen galaam. Maatiin koo ijoollee koo jedhanii hanga isaan nu yaannetti nuti ijoolleen mana maatii koo jennee waan dandeenyuun fuunee galluun dirqamaam. Obboloonni koo warreen dhiiraallee akkanumaam. Waan hatame waan butame nyaattu yoo nun jettan filannoo waan hin jirreef sanuma nyaannee sanuma dhugnee kan harkisaa jiidhe gara mana keenyaatti waa fidee dhuferraa nyaanni bullaa'u. Mana keenya eenyullee yoo dhukkubsate mana yaalaa deemuun hin jiru. Qorichi tarii mana keenyatti argamuu danda'u qoricha mataa qarshii 2 yeroo sana bitamudha. Yeroo hedduu isuma jiraam. Mataanis nu dhukkube garaa kaleenis nu dhukkube somba otoon ilaalamiin amantiidhaan qorichuma kana fudhanna. Kan guyyaa tokko dhukkubsatee kan torbee tokko immoo irra ture qorichuma kanaan fayyinee kaanaam. Kanaa ol wal deeggaruu hin dandeenyu. Humni keenyi hanga qoricha mataa bituu qofadhaam. Yoo nu bahees yoo nu teessises kan gochuu dandeenyu kanumaam. Jireenya hiyyummaa limmixii gadi fagoo dukkana ta'e keessatti dabarsinee bishaan rakasadha mitiire maatiin koo bishaan illee bitachuu hin danda'anii. Lagdi tokko magaala keenyarraa achi siqxee jirti. Achitti uffata keenya miiccanna qaama keenyaaf immoo waraabbannee dhufne manatti dhiqannam. Bishaan bituun illee maatii kiyyaaf ni ulfaataam. Nama immoo yeroo hundumaa rakkisuun hin danda'amu. Cubbuudha naannoo mana hiyyeessaa jirtu yoo ta'e gaafa mana tokko handaaqqoon qalame ollaan hiyyeessi marti tarii nyaachuu ni danda'amu. Hiyyeessi qofaa nyaachuun beeku. Mana keenyatti tarii handaaqqoon kan qalamu gaafa ayyaana faasikaadhaam. Ayyaana kaanitti walitti buufannee obboloota koo waliin killee yookiin immoo hanqaaquu bitannee ittoo mana keessatti danfetti itti daballee ayyaana sana dabarsinaam. Jiruu fi jireenyi keenyi kana ture. Jireenyuma kanaan otoo hin jiru kutaa 10 gaheen kutaa 10 irraa qabxiin na jalaa hafee ganna otoo qabxiin na jalaa hafuusaa hin bariin mana kompiitaraa tokko galeen qacarameen mindaa xiqqoodhaan hojjechuu jalqabeera. Mindaan sun akka yeroo sanaatti akka bara sanaatti xiqqoo ta'us haa ta'uutii garuu kanfaltii kiyya kan kolleejjii hin danda'a. Maatii koollee haga humna koo ni jiraachisaa. Ishuma kanayyuu akkattiin argadhe waantan beekuuf hojittii kana yeroo sanatti abuu hin barbaadu. Hariiroon dhiira waliin qabullee hojii sana jalqabeen nan hir'isee guutummaa guututti aabeera jechuu garuu hin danda'u. Manni kompiitaraa kun kanaadha manaaf abbaa manaadha. Abbaan manaan yuunivarsiitii keessa barsiisa. Haati manaan immoo ijoollee
ijoollee sadii wal irratti deesseetti galiin kan kennamuu fi haadha manaafidha. Galgala wookii gootee ijoollee ishee waliin dhuftee kan hojjetame dhuftee fudhati. Hojiin sun guyyaa hojjechuu qofa miti. Galgalallee keessa buluu gaafata. Guyyaa keessa ooleen halkan immoo eeguuf keessan bulaa. Dursa maatiin kun waantuman keessa buluuf qofa na jaallatanii gara hojii kanaatti na qacaranii. Ani garuu kompiitara baneen afaan Amaariffaa, afaan Oromiffaa barreessuu shaakaleen rakkinni nama cimsa mitire. Baatii 2 keessatti hojii hundumaa manni kompiitaraa hojjettu hojjechuu hin danda'e. Waraqaa barreesseen na yaadadha yeroo sana fuula tokko qarshii 4 barreeffama. Qarshii 4 irraa qarshii 2 haadha manaatu fudhata. Qarshii 2 immoo mindaa kon alatti anatu hojjetata. Kun anaaf wanta baay'ee guddaadha. Kana hojjechuun jalqabe. Har'a tarii maallaqni isaa 50 yookiin immoo 100 ta'uu ni danda'a. Yeroo sana garuu sirriitti baasa. Qarshii 2 akka har'aan ture. Baatii 2 booddee kana hojjechuun jalqabe. Maallaqa xiqqoo yoon argadhu yookiin immoo walitti hin qabadhu fiigichi kiyya guyyaa boqonnaan qabu guyyaa dilbataa uffata salbaajii yookiin immoo sekindaandii kan babbareedan deemee bituudhaan ofiifis bolota koofis maatii koofis nan bitaa. Yeroo yerootti jijjiirrachuun jalqabe. Isaanillee gatiin isaanii baay'ee rakasa waan ta'eef waanuman uffata gatii qaalii qabu kan hin bitu kan isaanitti fakkaatu shamarran hedduun yeroo sana ni turanii. Anis fooliin isheellee akka hin beekamneef bishaan ho'aadhaan irra deddeebisee waan hin miicuuf uffata lammaffoon fakkaatanii. Kanaan dur gara jalqabaa uffata tokko torbee tokko kan hin godhu amma guyyaa guyyaatti jijjiiruu koo haadha manaarra darbee abbaan manaan kan na hubate haala kiyya shakkuun mana kanatu gabaa godhate moo mucaan kun haala ittiin maallaqa nu jalaa hataa jirtu qabdii jechuun na shakkuu jalqabe. Na shakkuu eegaluunis mooraa yuunivarsiitii deemee barsiisee erga xumuree booda ana waliin mana kompiitaraa keessa eeguu jalqabe. Maallaqas walitti qabuun galii yeroo laalu anis kanuma koon fudha innis kanuma hojjetame walitti qaba. Haa ta'uutii garuu dhiirriif dubartiin waliin ooluun rakkoodha mitiire. Guyyaama jalqaba mana sana ooluu eegalerraa kaasee na tuttuqoo eegale. Natti qoosa, na dinqisiifata. Akkuma beekamu waanuma dhiirri dubartii tokko harkatti galfachuuf godhu jechuudha. Haadha manaa qabda yeroon jedhuuni akkan haadha manaa qabu natti himuu barbaadde moo qubeelaanuu na harka jira waanuma natti tolteef malee jechuun naaf deebisa. Sodaan kiyya amma nama kana waliin dubbii yoon godhadhe hojii man hojjedhu kanarraayyuu shira natti xaxee na baasuu danda'a kan jedhu of shakkuun jalqabe. Wanti hin qabu hojii makana mitire booddee irratti nama kanaaf wanta inni barbaadu toleen jedheefi na waliin ciisuu jalqabe. Akka inni nan fuune akka inni haadha manaa nan godhanne otoon beekuu jireenyi bakkatti naaf tasgabbaa'uu eegaltarraallee amalan ganama fidadhee addaan kutuu dadhabe. Kana qofaa miti nama kana otoo hin taane anatu isa waliin ciisuu jaallachuu jalqabe. Dhiirota hedduu beeka inni garuu addana ta'e. Sa'aatii boqonnaa argate kamittiyyuu gara bakka hojii kanaa dhufee balbala mana hojii cufnee yeroo gaarii waliin dabarsinaa araadana ta'e. Karaa hojii isaaniifis galii gaarii galchaa waan tan jiruuf haati manaanis na jaallatte. Anis akka hojii sana hin dhabneen sodaadha. Isheen immoo akka anaan warreen kaan hojii kana hojjechiifatan na hin fudhanne ni sodaatti. Sababiinsaa dhiirota hedduu waliin nan qoosa nan haasa'a jechaan akka garaa isaanii waan hin ta'uuf maamila hedduu yeroo gabaabaa keessatti harkisuu danda'eera. Mana bunaa dubartii bareedduuf teessuma qabdu kan kaa'an buna isheetu waan mi'aawu otoo hin taane dargaggeessi bifaa fi teessuma ishee ilaalee do'achaa dinqisiifachaa waliin kolfaa waan dabarsuuf malee bunni ishee adda ta'e miti. Akkanuma kana jechuudha. Yeroo sana barattoonni yuunivarsiitii waraqaa heddumminaan koppii godhu. Bara kanallee namni harka caalu moobaayila laaptooppii waan qabuuf tarii akka tilmaama yaada kootti hojiin koppii yookiin immoo mana kompiitaraa akka durii miti jedhee yaada. Namni kun anatti araaduma natti ta'e isaa ol anatu isa barbaada. Hangan baradhee eebbifamuttis waggaa 3 baatii 2 mana koppii kanaan hojjedhe isa waliin waggaa 3 iccitiidhaan waliin dabarsaan ture. Turtii waggaa 3 booddee baradhee wantan xumureef namni kun ofumaa mooraa yuunivarsiitii keessatti hojii na qacarsiise. Ammagaa akka durii bakka fedhetti wal arguun hin jiru mitire. Mana kompiitaraa isaaniis nama biraa qacaratanii namni sun akka ani hojjechaa turetti hojjechuuf waan hin dandeenyeef si'a 2 si'a 3 yaalanii booddee irratti cufanii haati manaan hojii gara biraa eegalte.
Ani nama kana ammallee baay'ee barbaadus haa ta'uutii garuu akka durii anaafis isaafis mijachuu dhiise. Kanaan hojii kan mootummaa qabadheen naannoo baatii 4 ergan hojjedhee booda na dhukkubee jennaan mana keenyatti kan barame qoricha mataa fudhachuudhaaf qoricha mataan fudhee. Haa ta'uutii garuu karaa qaama saalaa kiyya dhiigni dhangala'uu eegalee. Mucaa dubaraa hiriyaa tokkoon qaba. Dhiigni kun dhiiga marsaa laguu miti, deemiitii ilaalamii naan jette. Yeroo kana tole jedheen mana yaalaa umrii koo keessatti yeroo jalqabaaf laaboraatooriitiin ilaalameen maallaqa guddaa kanfaleen ilaalamee. Hin dandeenyu naan jedhanii kilinikan deemurraa bakka biraatti riifariinaaf barreessanii. Yeroon ilaalamu guutuun qaama gadameessa koo dhidhii ta'ee malaa dhiiga kuufatee tortoree jira. Daftee gadameessa kee qaama kee keessaa hin baasistu taanaan gara kaansarii jijjiiramee baatii muraasa keessatti lubbuun kee darbuu ni danda'a naan jedhanii. Ammas godina keenyarraatii gara Finfinneetti riifariinaaf barreessanii otoo hin dahin otoo dhalan godhatiin gadameessi koo na keessaa bahee dhumni seenaa koos kana ta'e. Dhiirri jaalladheen yeroo yerootiin waliin ciisaa ture. Bu'aan isarraa dhumatti argadhe qaamni isaa gadameessa koo kukkutuu isaati. Kanaan booddee nama ta'uun jiraaree naman ta'a jedheen ijoollummaa kootis naman taane maatiin koos nama nan goone dhumni koos nama otoo na hin godhin hafee har'a ija dhiiraayyuu ilaaluun barbaadu hojjedheen baheen galaam. Maatii koorraas mana addatti qoddadheen kireeffadheen jiraadhaam. Maqaa hedduus nan qabaam. Dhumni koo eenyummaan koo kana ta'e. Akka qoosaatti wanti jalqabne anaafis obboleettii koofis obboloota koofis jireenya keenya balleessee. Hiyyummaan cubbuudha kan hin jedheef kanaam. Mataasaa hiyyoomuun cubbuu ta'uu baatus haa ta'uutii garuu cubbuutti nama geessee cubbamaa godhee nama hambisaamu. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatiin ulfaadhaa nagayaatti galatooma.